Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii keenya chaanaalii Abbu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo eegaa ani Abbuudha Abbu irraa guyyaa irraa viidiyoon baay'ee isin fayyada jedhee yaada tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe innis bilbila keessan fayyadamuudhaan akkaataa itti loogoo professional ta'e hojjettanii isin barsiisa. Egaa sana dura namoonni harruma gara chaanaalii kiyyaa dhuftan yookaan chaanaalii kiyyaa haaraa taatan chaanaalii kiyyaa subscribe gochuu hin dagatinaa barumsa garaa garaa irratti barsiisaa jirra waan ta'eef hiriyoota keessaniif illee akka share gootan asumarraan kabajaan isin gaafadhaa daawwattoota kiyya. Egaan gara qophii keenyaatti gaafa ceenu asirratti akka akeekachiisaatti waan isitti himu namoonni baay'een viidiyoo kuttanii ilaaltanii yookaan viidiyoo daqiiqaa 6 daqiiqaa 7 daqiiqaa 2 keessaa ilaaltaniiti koomentii barreessitu nuuf hin galle jechuun sababa isinii guutummaa isaanii ilaalleef jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo skipping godhina yoo sirriitti ilaaltan malee isiniif hin galu jechuudha akkaataan hojii. Kanaafiyyuu viidiyoo skip osoo hin godhini akka fayyadamtan asumarraan illee isin gaafadha. Egaa ani daawwattoota kiyyaa gara barnoota keenya guyyaa irratti yegguu dabarru appilikeeshinii lama qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Appilikeeshiniin kunis kan jalqabarratti agartan kana appilikeeshinii piiksaartii jettuu fi appilikeeshinii loogoo dizaayinar jettu kanadha jechuudha. Appilikeeshiniin kun piiksaartii kana namoonni baay'een ni fayyadamtu jechuudha. Qabdu nan beeka namoonni baay'een yeroo baay'ees piiksaartii kana irratti ijoollee baay'een irratti barsiisaniiru. Loogoo dizaayinerii kanadha jechuudha. Appilikeeshiniin amma isin barsiisu appilikeeshiniin kun appilikeeshinii reefuu ba'uudha appilikeeshinii haaraadha jechuudha. Appilikeeshinii kana kan isin argattani barreeffama viidiyoo kana tuquudhaan description boxii gubbaarra isiniif godheen jira jechuudha. Liinkii isaa achumarraan salphaatti play store keessan keessa edda seentanii booddee buufachuu dandeessu jechuudha. Liinkii sana tuquudhaan egaa daawwattoota kiyyaa asumarraan kana caalaa oduu isinitti dheeressu gara hojii keenyaatti dabarra. Appilikeeshinii loogoo dizaayinerii jedhu kana ni bantu jechuudha si'a takkaaf. Egaa appilikeeshiniin kun ni banaa jechuudha. Appilikeeshinii kana gaafa bantanii asirratti wantoota hedduutu isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf kun argaa jirtu alfaabeetii your dizaayinii kana dura hojjedhe jechuudha. Biizineesii garaa garaa hojjetu yoo ta'e kamanii dizaayinii gosa hojjetan kan muuziqaa yoo ta'e automoobaayilii, footoogiraafii, tiraavelii, konistiraakshanii, sooshalii, edukeeshinii wantoota kana hundayyuu as jalatti ni argattu jechuudha. Salphaamatti isin wanta isin barbaachisu qofa irratti hojjetattu jechuudha. Fakkeenyaaf ani salphumaan waan tokko irratti akkaataa isin hojjettan qofani isin agarsiisa jechuudha. Egaa asumarraan dizaayinii tokko hojjedhe yoo isin agarsiise fakkeenyaaf dizaayinii kana irratti yoo isiniif hojjedhe kuni akkuma barumsa isiniif ta'uuf malee isin dizaayinii kan barbaaddan irratti kan fedha keessanii yookaan kan isin ilaallatu irratti hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Dizaayinii kana kunoo dizaayinii amma naa baasee jira Abbu jedhee naa barreessee jira jechuudha. Ofuma isaatiin isinii kana jechuudha ediitii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf Abbu irratti hojjechaa jira istaayilii asirraan qayyeru jechuudha. Kun argaa jirtu jedhee yaada daawwattoota kiyya istaayil ishee dhumarra jirtu kanadha jechuudha. Istaayilsii kana ni agartu istaayilsii kana jalaati daawunlood illee godhachuu ni dandeessu jechuudha. Internet irraa kan daawunlood godhatanii as jala argattu foontii sama yoo qabaatan immoo as jala argattu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf Abbu dizaayinii amma fayyadamu kun dizaayinii amma kanatu jira jechuudha. Dizaayinii baay'eetu jira. Sana booda kana yoo fayyadame fakkeenyaaf booldi gochuudhaaf kunooti jechuudha. B ishee kanaan booldi gochuudhaaf ni ta'a jechuudha. Ishee kanaan booldi gochuuf kanaan jala muruutti jechuudha. Barreeffama sana jala muruudhaaf asirratti wantoota hedduu hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Abbu jira taaglaayinii ishee jettu kanas ediitii eddan godhee booddee fakkeenyaaf subscribe now jechuu yoo barbaaddan subscribe now isin akka fedha keessanitti barreeffattu jechuudha. Kan subscribe now kuno change sana booddee ishee kanas style gootu jechuudha. Style gootanii booddee fakkeenyaaf subscribe now ishee kana gurraachessuudhaaf booldi ni gootu booldi godheen jira jechuudha. Fakkeenyaaf subscribe now size ishee guddisuudhaaf kunooti kanatti guddifattee jechuudha. Akkasumallee curve gochuudhaaf
kan isinii fayyadu jechuudha appilikeeshiniin kun. Sana booddee jechuudha daawwattoota kiyya kunoo akkuma argaa jirtan bakka itti save jettu kana save godhachuu barbaaddan kunoo argaa jirtu jedhee yaada ishee kana jechuudha bakka itti kana tuquudhaan save ni gootu jechuudha kana save. By the way asirratti waan isinii beekuu qabdan jechuudha wanti kun gaafa save ta'u akkaataa bifa kataawwatiitiin save sinii ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka barbaaddan seensisuu ni dandeessu jechuudha. Download ni gootu. Ayyee amma download ta'ee jira jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana keessaa amma salphumatti ni baatu jechuudha. Sana booda appilikeeshinii keessaatti duraan qabdan keessaa ni seentu jechuudha. Appilikeeshinii keessaatti keessanii erga seentanii booddee keessaatti kobanaan jira amma sana booddee pilaasii kana adda xoxxanii booddee asirraa pilaas edda gootanii booddee draw gootu jechuudha addasiitu edda draw gootanii booddee create new kan jettu gootu sana booddee ni filattu jechuudha kan isirratti jechuu barbaadan fakkeenyaaf cover YouTube hojjettu yoo ta'e cover barbaadu tanaan asirratti custom gootanii gashachuu dandeessu jechuudha. Size barbaadan custom gootanii ittiin gashuu ni dandeessu jechuudha. Amma kanuma irratti fakkeenyaaf kanuma irratti yoo isiniif hojjedhe sana booddee amma wanta isin gootanii jechuudha. Draw kaafachuudha jechuudha fakkeenyaaf kunoo draw ni godhattu draw gochaan jira jechuudha. Ayyee edda akka gootanii booddee salphumatti kana tuquudhaan ammallee edit image kana ni gootu jechuudha. Sana booddee edda edit image kana gootaniiti add photo gootanii ishee amma hojjettanii save gootan sana achi as fudhattu jechuudha. Amma kunoo isheen amma hojjedhe kana achi as gaafa fudhu amma qofaashee taatee naa dhufti jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kunoo qofaashee taatee dhufti. Sana booddee bakka kana erga ishee gashattanii booddee kana gashattanii booddee by the way asirratti kan isin beekuu qabdanii gosa barbaadan hojjechuu dandeessu jechuudha. Achirratti logo barbaadanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Sana booddee ammas deebitanii draw kana ni gootu. Draw gootanii booddee fakkeenyaaf haala isin haala feetaniin hojjechuu dandeessu jechuudha. Sana booddee xiqqeessitanii haala kanaan akkasitti ni gootu. Akkasitti gootanii booddee ni gootu. Sana booddee gootu. Sana booddee ammas adda gootanii booddee isin kana haala feetaniin dizaayinii barbaadan itti baafattanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf edda akkas goone booddee kana tokkodhaan Abbu keenya irraa crooppii ni godhanna jechuudha. Ishee Abbu jettu qofa ishee crooppii goonee bakka sanatti ni geeffanna. Edda gootanii booddee Abbu kana as keessa kaawwattu jechuudha. Abbu jechuun kunoo haala kanaan as keessa kaawwattu jechuudha. Haala kanaanii logo barbaadan kan professional ta'e hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas edda kana hojjettanii booddee suuraa barbaadan illee suuraa keessan jala gashuu yoo barbaadan fakkeenyaaf suuraa tokko yoo jala gashuu barbaade Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Edda akka gootanii booddee blend gochuudhaan multiply edda gootanii booddee illee haala kanaanii jala gashachuu ni dandeessu jechuudha. Kuni akka yoo fedha keessan ta'edha jechuudha. Kun akka fedha keessanitti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Sanaaf booda kanaan save godhatanii baatu jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya akka baay'ee isinitti tolu abdii guddaan qaba. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan chaanaalii kiyyaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan akka isiniif hojjetamu yoo barbaadan koomentii irratti wantoota gaaffii isinitti ta'an hundallee koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Waan daawwataniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti bye bye.